waraabaa waan jiruuf warroota eeyyamameen alatti kaameraa waraabuu bilbilaan waraabuun hin danda'amu. Waaqayyo nu gargaaree hundeeffamaa oggaasadii guurne oggaasadii odoon guutiin Waaqayyo nu gargaaree mootummaan lafa kaarimeetiraa 3,000 nuuf laatee isa kana fakkaatu mootichi moototaa Yesuus keessa nu galee siidaa dhalootatti darbu bakka Kiristoos itti lallafamuuf sabni keenya itti wal argu Waaqayyo isa nuu kenne kana mee galata guddaa isaa dhiyeessa. Yeroo mindee maayini darbaa gara gooftaa deemnaa anis gara gooftaan deemaa haa ta'u malee Waaqayyo isa mul'ata dhalootatti darbu naaf laatee waan dhalootaa darbu siidaa kaa'e kanaaf ammallee dabalaa gooftaadhaaf galata guddaa.
dhaloota Xixiqqaanos fa'aa akkasumas Isxifaanos fa'aa itti waggaramaniidha waan ta'eef wangeelli gatii fi dhiigan dhufee biyyuma tuffatamnee biyyuma arrabsamnee biyyuma waan baay'ee jedhamne keessatti immoo Waaqayyo akkuma Iyyaasuudhaan jedhe nu dhaalchisee mataa jabichaa nu dhaabe Yesuusiif galata guddaa isaa dhiyeessa. Akkuma isinitti hime Waaqayyo yoo nama wajjin jiraate hunduu salphaadha. Namoonni waa baay'ee jechuu danda'u. Garuu lafa kana Waaqayyootu nuu kenne malee birrii qabaannee fira qabaannee lammii qabaannee miti. Garuu Waaqayyo maal godhee waan dhaloota amma Kiristoos dhufutti lafa kana kaartaa mataa keenyaa akkasuma pilaanii mataa keenyaa akkasumas fidaarraa nataa lafa kiiloomeetira 3,000 kaabiloonni 23 kubrit kantiibaa Adaanach Abeebee dabalatee farramamee xumuramee kinoo ijaarree kana mana amantaa Itoophiyaatti gaafatamaa Maggaabii Taamiraat lafa kanarratti affeerramanii jiru. Haa ta'u malee sassabaa guddaan isaan muudachuudhaan torbanarraa akka asitti argamanii Saadiquu Abdoo Komishinar Shimallis fa'aa akka iddoo kanarratti argamanii waaqa galateeffatan jala saradanii nutti himanii jiru. Lafa kanarratti ammas konferansii afuuraa guddaa iddoo kanatti torbanarraa jira. Kanaaf kallattii hundumaan Waaqayyoon isa nu gargaare kanaaf gooftadhaaf galata nuuf laata. Waaqayyo waan isin argitan kana dhabootuma wanta argama isu Waaqayyootu tajaajilaan hojii immoo kana fakkaatu kana hunduma han hojjetan wanta argama isu Waaqayyo keessa jaloota kanaaf galata guddaa isaa gooftadhaaf laata. Hundumaan Waaqayyo nu gargaaree tajaajilaan qabeenya isaaniitiin akkasumas kallattii adda addaatiin dhaloota waldaa kana bira dhaabbachaa turaniif waldaan harka fayyisuu Waaqayyoo ደሳይሽም ስልክ ላፍቶ መፍት ፈጠራ ላይ ነው ያለች ዶክመንቱን ይዤ ሲደበቅ Patina gara kana kota ayu gara kana tikot bakira yo turati Empef mare embanina baka chanje dani rumbaina bana nama gaarii gaafa waldaan keenya lafa kanarratti dhaabbachuudhaan kan ga'e horii isaatiin humna isaatiin diizaayinii isa keessa jiru deeggarsa guddaa kan nu godhaatoo jiru nama Waaqayyo ayyuu mee waa'ee isaatti Waaqayyoof galata fidaa. Nama Waaqayyo kennaa kana ayyuun fa'aa irraa nuuf fudhanii isaanitti nuuf kennu.
Itu usah. Nama kennaa kennu harkaa abbaadhaan nuuf kennite. Odoo abbaan jiru ilmi fudhataare abbaadhaaf kennanii abbaan immoo mucaadhaaf kenna. Waaqni abbaan mucaa isaa nuuf kenne mitiire kanaaf isaaniif kennitu abbaadhaaf kennitu. Maaloo harka keessa walitti rukutaa harka keessa laala abbaan gadi warri shittoo dibatan. Maaloo isa kanatti yee maaloo natti bakka maaloo. Namoota waldaa kafasuu waaqayyoo sarara qilleensarraa kan oolanii charchii kan jedhamu bu'uura waldaa kanaatiif hundee fi dhugubirii guddaa kan ta'ani maarreen kennaa yeroo miilanis ta'e harkaan kadhataanis ta'e humnaan maallaqa keenyan bushaa takkaaf waadaa galanii angafachee kanarra jirutti waldaa kana biraa qabamuudhaanii baay'atteen jedhana arraakaa kennaa kana biraan naagaadhu waldaan kafasuu waaqayyoo sarara qilleensarraa oolanii kennaa ajaa bertaman. Gabir ibarkachu zamanachu ibat bifama akayu sina kabaju sabo akayu wa mananu manakasin tajajilu wa akayu naf kadata bayu misani kale wa akayu dara ke jakase ga wa akayu nama sango gupta rafatani argachun makina argachun zina argachun sabasan ida gupta dite gara-gara ni lalu rafa dalilu makanya mana memadan sabakana akan terjadi gupta kana gupta kala terbuka sana
ani nama mana kirawan kafalatu qabne nama wanyatu qabne nama wani baru tembon Yesus kata mana baka subek warri guyyaa sinitti rukkana yaani iyyuu qaba haati koo nagateerti firri koo nagateera lammii koo nagateera nammaatti namatti warri jettan inni ana nama godhe gooftan nama sin godha kanaaf gooftaa kana eeggadhaa isaaf galata laadhaa በጣም እየተባረከች በሁሉ ነገር እኔን የምትችል የምትጸልይልኝ የምትመክር በሁሉ ነገር እግዚአብሔር እየባረካት እኛ ስንጋባ አንድ ፍራሽ እውነት ጌታ ነው። የኔ ፍራሽ የመዳበራ ነው፣ የሷ ደግሞ የስፖንጅ ነው። ሁለቱን አንድ ላይ ሳትቶ ነው ተጋባን። ለዚህ ክብር እግዚአብሔር ደግሞ ጨምሮልን ያጣ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ምንም የምለው ነገር የለኝም፣ ቃላት ያጥረኛል። ምክንያቱም እኛ የማይገባል ምንም ጽድቅ ምንም የሚቆጠር ምንም እዚህ ጋር የሚባል የሌለን ታናሽ ልጆች እግዚአብሔር በዚህ ጉባኤ በታላላቅ ሰዎች ፊት አክብሮን እግዚአብሔር በእናንተ ፊት ያቆመን እግዚአብሔር እድሜ ቀጥሎ ስንት ሞት ጉድጓድ ደፍኖ ኢየሱስ ጌታ ነው። የማይታለፈውን አሳልፎ አንጋ ያለውን ሌሊት አንግቶ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይመጣል። ያከበረኝን ጌታ በጌታ በኢየሱስም ተነስታችሁ አክብሩልኝ። ይተባባ ወደዚህ ጋር ብዛታለሁ እውነት ተናገረን ፓስተር ዱና በቃ ሌላ ልል ፓስተር መደለም ለኔ የመጀመሪያ ልጅ ነው። በጣም በተለያየ ነገር ሁሉ ነገር በማዘጋጀት ሁሉ ነገር ይህን ቸርች ከጀመረን ጊዜ ጀምሮ ብዙ ቻሌንጆች ብዙ መከራ ሲመጣ በተለያየ ነገር ሁሉም ተቃቅሞ ተባረክልኝ። አትሌት በቀላ ጥሩ ጸባይ ጥሩ የእግዚአብሔር ክብር ላይ ያለ ግን ከምሁርነቱ የተነሳ ትንሽ ፀጉሩ የተመለጠ ለጌታ ክብር ይገባል። ታናሽ ወንድሜ እኔ አዲስ አበባ የገባ በሱ ምክንያት ነው። እሱ በሩጫ አዲስ አበባ ሲገባ አንተ ደግሞ ና እዚህ እኔ ጋር ተቀመጥና እኔ ጋር ትሬኒንግ ትሰራለህ ስል እኔ ድንገት የመጀመሪያ ልጄ ነው። ብዙ ነው በቃ ልጆቼ ሁሉም ልጆቼ ነው። ባይዲኔ ነው እንዴ 7 ዓመት አብሮ ያገለገለን በእውነት በብዙ ቻሌንጆች 7 ዓመት እኔ ጋር ያገለገለ ወንዳ ሀርከፈ ይስዋ ቀዮ የውቅና ሰርተፊኬት ለራጂ ንፍታሌም ላቸርቺ
ተባረክልኝ። ለጌታ ክብር የእግዚአብሔር ሰው መቅደስ ተቀበሉልኝ። ስጦታ የሚሰጥ ውድ አባቴ ተሾመ አራርሶ አባ ብርሃኑ ገረ ከመጠፈር አባት አፍረተ ሺሳትን ደገርሰው ላላ ወረ ጎዳኒ ጡረኒፍ ወልዳን ርቀበ ይስዋ ቀዮ ሰርተፊኬት በቀብድ ከመላተፍ ሲሳይ ወንጀል yoqabaate carraan kennaaf warra deegala kansu jirra jedhame baga waaqayyo si jiraachis galanni waaqayyo baataw malee kabaja dhuunfaa keenya wanti hojjennu jiru wanti kun hojjennu sin jiru ulfinni hundumti isaa kan waaqayyo waaqayyo anaanuu nama godhee naawwe waaqayyo akkan tajaajilu carraa naa kenne kanaaf isa naaf galateeffadhaa. Caalatti immoo maal gochuu qabna yoo jettan sabni har'a bakka kana jirru waaqayyo baandiraa ulfina isaa bakka kana waan dhaabee fi waan dandeessanii hin boomina nama waaqayyo kana duukaa dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Guddaa eebbifamaa.